Hi guys, kabajamtoota fi hordoftoota kiyya guyyaarraa kanas barnoota bareedaa tokkoon isinii qabadhee dhufe. Barnootichis akkamitti akka footoo kaartoonii footoo teessan akkamitti akka footoo kaartoon godhataniin isin garsiisuu dhufe bifa bareedaadhaan. Appiin kunis appii PixArt kan jedhamuu fi inni lammadaa kunnooti warra appii barbaadaniif kunnooti appii inni lammadaa kunnooti piloosor keessa galuudhaan kunnooti akka asirra garaa jirtan kana ni barreessitan kunnooti. Sketchbook draw and the point kan juu kana buufatanii istaal godhadhaan isin injaamee gama hojii keenyaa yaanu osoo gama hojii keenyaa hin deeminiin duratti namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan like subscribe gochuudhaan na gargaaraa. Irra deebi'amee isin agarsiisu ammallee kunnooti mallattoo qalamaa kan qabu kana barreessuudhaan kunnoota akka asirra garaa jirtan kanatti buufadhaadhaan isin injaamee na waliin turaa turtiin teessan na waliin nama dhumaa haa ta'u. Egaa daawwattoota kiyya walitti deebineetti jirra. Mee bifa kanaan akkanatti akka magaraa jirtan kanatti mee waliin haa jennu na waliin tura. Egaa gara pileestoorii dhuftan sheerii kana kunnoo gama kanarra xuquudhaan PixArt keessa salphaan ni seentan. Egaa seentan baagiraawundii kana baagiraawundii gosa feetanii filadhu aad footoo kan jiru kana keessa erga seentanii booda kunnooti akkanatti footoo ni filattan. Erga filattanii booda kunnooti mee na waliin ilaalaa kunnooti errors kan jiru mallattoo sanarratti al tokkoof ennaa cuqaasan akkanatti saayizaa isinii fida. Akkanatti xiqqeeffachuudhaan kunnoo gama kana akkuma duraan isin barsiisee jiru irraanee heetan. Akkanatti kun akkuma gartan kanatti innaa akkanatti guututti irraa heetan. Errors irraa guutanii eeggachaa suuta jechaa irraa ni heetan. Kunnooti akkuma kanatti suuta jechaa erga kanatti irraa heetaniin booda kunnooti salphatti irraa ni heetan. Eeggachaa suuta jechaa irraa ni heetan. Erga irraa heetanii booda kunnooti raayitii kanarratti al tokkoof ni tuytu. Erga tuytanii kunnooti raayitii kanarratti ammaas ni tuytu. Ammaas gama kanaa isin fida as keessaa xiqqishii gaddeemuudhaan kunnooti gama effect kan jiru kana ni filattan. Effect kan jiru kana innaa filattanii xiqqoo ishee as deemtaniiti kunnooti kana kalarri kan jiru kana keessa seentanii samaayaawii xiqqishoo fakkaatu tana kana ni filattan. Erga kana filatti kana booda xiqqoo kana qabdanii akkanatti achi harkisuudhaaf ichi harkisuu isiniif taasisa ni xiqqeeffattan. Errors kan jiru kana ni xiqqeeffattan. Restore kan jiru kana irratti ni buutan. Eegas booda kunnoo akkuma kiyyaanatti huccuu keessan feetan kalarraa ni qayyarataniin isin ja'a. Kunnoo akkanumatti kalarraa huccuu teessanii bifa feetanitti ni qayyaratan. Erga qayyaratanii booda mee akka ta'u mee laalaadhaan isin ja'a kunnooti eeggachuudhaan waan isin irratti argama hunda siitu eeggachuudhaan raayitii kun gootu ergasii kunnooti kana bifa feetanitti shurraaba keessan qayyarachuudhaaf isin dandeessisa. Ergasii ammaan tana raayit niyetu gama kanaa salphatti isin fida. Achi booda effect kan jiru ammallee ni deebitu. Erga deebitanii booda ammallee kunnooti xiqqoo ishee kanatti as oofuudhaan achi deebisanii kunnooti artistic kan jiru kana ni filattan. Erga kana filattanii booda artistic kan jiru kana filattan bareedaa kana kunnooti peppers kan jiru kana ni filattan bifa waraqaa jechuudha. Kana akkana qabdanii irraa gama duubaan ni fixan. Multiply kan jiru kanatu argama. Kanarratti sammaas kunnooti ni gartan gama gubbaa errors kan jirutu argama. Kanarra tokkoon ni tuytu kunnooti invert kan jiru kanarra ni deebistu. Ergasii ammaan tana ammas akkanatti irraa ni heetan. Xiqqoo suuta jechaa akkanatti erga irraa heetanii booda kunnooti suuta waan isirra jiru eeggachaa akkanatti irraa ni heetan. Kunnooti bareedaa jira. Raayit gootanii ni baatu keessaa. Ammallee raayit ni gootu. Ammas kunnooti as keessa simte effektii kan jiru kana ammallee filadhaa. Erga filattanii booda ammallee FX kan jiru kanarra ni deebistu. Erga deebistanii booda kunnooti tokkoof ni tuytu. Akkanatti ammaawuntii kana gama duubaa xiqqishoo irraa ni deebistu. Xiqqoo fittee harkisuudhaan ammallee xiqqoo ammaawuntii kana ittiin guddistu. Kunnooti laa kaartoon footoo fakkaachaa jira ammayyuu. Xiqqoo kanatti irraa ni xiqqeessitu. Ammallee deebistanii arresii kana ni seentu. Erga seentanii booda kunnooti shape kan jiru kana ni filattan. Itti ni guddistan kana invertii keessa ni seentan. Ergasii riistarii kana keessa seentaniituma irraa heetan. Riistarii kana keessa seentanii irraa ni heetu. Ni qulqulleessitu xiqqoo ishii. Laaladaa amma bareedaa jira footoon keenya.
raayit ni gootu. Ammallee raayit ni gootu. Ammallee kunoo xixiqqoo ishee akkana gad sossootaniitu ammallee aadpootoo kan jiru kana ni seentu. Inni aadpootoo kana seentanii mataa keessan bifa feetaniin akkanatti akka kanaatti irra kaayyattanii warri hin feene sitti dhiiftu. Erris kan jiru kana keessa ni seentan. Erga irra keessanii booda mataa irra dhiisuu osoo hin ta'in invertiin keessa ni seentan. Irra dhiisuudhaaf osoo hin ta'in akkanatti luuccaa fakkeessina jechuudha. Erga ammaan tana kunnootii akkana godhachaa jira. Qalbiin laalladhaadhaan isin jaammoo wal fakkeessine mataa keenyaan raayit ni gootu ammallee raayit ni gootu gamanaanis. Ergasii ammaan tana gaa xumuraa deemu jira. Qaxiqshee gad deemuudhaan ammallee gad harkiftanii waan jirtaniif toolis kan jiru kana keessan seentan mana hedduu isin baasa as keessaa isin adjacent kan jiru filattan. Adjacent kan jiru kana filattan akka xiqqishoo kanarratti deebistanii kan sa'aatii fakkaatu kanarratti deebisuudhaan olni harka biraayitii kana xiqqishoo ittiin guddistu. Yoo footoon teessan dukkana qabaate irratti kana keessan seentan. Ammaan tana gaa kunnootii inverti kan jiru kana ammallee filadhaadha. Kunnootii ilaal waaw bareedaa jira. Amma akkanatti kunnoo suuta jettanii ni addeessitu. Ifa fuula keessanii ittiin hidhaatu jechuudha. Nyaara gin dhiisaa nyaara hin tuqinaadhaan isin jira. Eeggachaa raayit gootanii ni baatu ammallee. Ammaan tana kunnooti xiqqoo ishee kana saturation kan jiru kana gaditti xiqqeessuudhaan gama kanaan ammoo xiqqoo isheedhaa guddistaniiti dhiiftanii kunnooti biraayitii kana xiqqishee fuula keessanii ni hidhaatan raayit godhaadhaa ba'a. Amma xumuraa deemu jirra jechuudha. Bareedaadha fakkaataami. Amma diraawungii kana keessanii seentu mallattoo qalamaa kanarratti tuqumni tuyxu kana ni filattanii kunnooti mallattoo qaasideen kanarra ni tuyxu. Ergasii save image kan jiru kana filadhaa. Innaa save image kana filattan kunnooti share kan jiru asumaan ni seentu. Ichi booda mallattoo qalama reefu appii reefuun tana buufattan keessa ni galchitu footoo tana. Appii reefuun tana buuftan san keessa ni galchitu footoo tana. Ergasii gama gubbaa kanarra kunnoo al tokkoof ni tuyxu. Qalama kana kunnooti saayizii isaa kana irraa ni xiqqeessitan xiqqishoo. Kunnooti ammaan tana fitte sarkisuudhaan akkanatti kaartoonii fakkeessuudhaaf irraa ni qulqulleessina ismuus gochuudhaaf jechuudha. Saayizii itti guddifachaa irraa xiqqeeffachaa bakka itti guddisan itti guddisaa irraa xiqqeeffachaa akkasuma godhattu. Suuta jechaan eeggachaa ni gootu. Kunnootu waaw bareedee jira jechuudha. Achi booda seef godhatanii kan isaanii baatu. Egaa daawwattoota kiyya barnoonni guyyaarraa akka isinitti tolee fi akka irraa fayyadamtan abdii guddaan isinirraa qaba. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti viidiyoo kana laayik godhaatii sheer godhaatii gargaaraan isin jira.